Raashaan bara 2022 booda yeroo jalqabaaf roobii darbe magaalaa Yuukireen kaaba bahaa Kaarkiiviin boombii qilleensarraa darbatameen yoo xiqqaate nama nagaa tokko ajjeesuudhaan 16 madeessuun miidhaa bal'aa geessisteetti. Antanii Bilinkan torban dhufu gara Awurooppaatti kan imalan yoo ta'u deeggarsa Yuukireeniif ta'u cimsuuf akka jiran dubbii himaan ministeerri dhimma alaa kan United States Matthew Miller ibsaniiru. Secretary Blinken will travel to Paris, France, and Brussels and Leuven, Belgium. Blinken gara Paaris, Biraaselsii fi magaalaa Leuven kan Beeljeemitti eebila 1-5tti imaluuf jiru. Cicha gamtaa neetoof qabnu walta'iinsa biyyoota naannoo Atlaantikii fi qormaata addunyaa furuuf kutannoo qabnu cimsuuf jiru. Blinken Paaris keessatti pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macron waliin wal arguun deeggarsa Yuukireeniif ta'uu fi waldhabdeen Gaazaa keessaa akka hin hammaanneef tattaaffii godhamu akkasumas dhimmoota barbaachisoo biroo hedduu irratti mari'achuuf jiru. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron ji'a darbe Raashaa moo'amuun dirqama ta'uusaa akkasumas biyyoonni dhihaa waraana lafoo gara Yuukireenitti erguun akka isaan barbaachisu haaluu hin qabnu jechuun dubbachuun isaanii falmii kaasiseera. Yaada kana United States fi Jarmaniin battalumatti fudhatama dhabsiisaniiru. Ogeessi tokko sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Macron yaada yeroo baay'ee Ameerikaan ibsitu kan carraan jiran hundi hojiirra ooluu ni danda'u jedhu ibsan. Garuu yeroo dhiyootti loltoonni Yuukireen keessatti bobbaafamuu jechuu akka hin taane ibsaa turan jedheen amanaa jedhan. Ian Lesser dhaabbata German Marshall Fund of United States jedhamuu fi Brussels keessatti maadheeffateef ittaanaa pirezidaantiidha. We're in a tougher moment in terms of the war in Ukraine. And it is imposing new challenges and new risks for escalation. Waraana Yuukireen keessaa kan ilaaleen yeroo cimaa keessa jirra jechuu kooti. Haalli hammaachuuf jiru kun qormaata haaraa fi balaa haaraa fidaa jira. Karaa tokkoon Ameerikaa fi Faransaay gaaffii deeggarsa Yuukireen guutummaa naannoo galaana Atlaantik ce'uu irratti ifatti kan dhaabbatanii fi duubatti hin jennedha. Kanaafuu hundi keenya yaada tokko qabaachuuf sababaalee baay'eetu jira. Garuu pirezidaantii Faransaay Macron waliin wal arguun Blinken baay'ee barbaachisaa ta'uun isaa hin oolu jedhee yaada. Gama biraatiin immoo Israa'el garee Ameerikaan shororkeessaadha jechuudhaan moggaafte Hamaas irratti haleellaa geessisteen gidiraa lammiiwwan nagaa Faalisxiin kanneen Gaazaa keessa jiran irratti guddachaa dhufe. Achirraas ta'e iddoo biraatti mufannaa yeroo hammaataa jirutti Blinken torban dhufu gara Awurooppaatti qajeelu. Ogeessi biraa sagalee Ameerikaatti akka himanitti Paarisii fi Biraasels keessatti Blinken mirga Israa'el ofirraa ittisuuf qabduu fi deeggarsa eeguun akkasumas michoota isaanii dhaggeeffachuuf tasgabbeessuudhaaf hojii walxaxaan isaan mudachuu hin ooluu jedhan. Michael Kimange Yuunivarsiitii Kaatolikii kan Ameerikaa keessatti Profeesara seenaati yaada kennaniin. He's going to have to articulate strong support for Israel. I think Biden has been unambiguous on that point, but at the same time be sensitive to some of the concerns that Israa'eliif deeggarsa cimaa ibsuu qaba. Biden qabxii kana irratti deeggarsa shakkii hin qabne kan qaban natti fakkaata. Garuu yaaddoo warri Awurooppaa qaban tokko kan dagatan natti hin fakkaatu. Keessumaa Israa'el garmalee deemuu ishee yookaan Israa'el tarsiimoo yeroo dheeraa qabaachuu dhabuu ishee yookaan Israa'el dhiittaa mirga namoomaa Gaazaa gaggeessitu ilaalchisee yaaddoo qaban jechuu kooti. Mata dureen marii kan biraa Blinkanii fi gitoota isaaniitiif ta'u sodaa shororkeessummaa gareen Islaamic State kan torban darbe koonsartii magaalaa Moskoo irratti haleellaa raawwatameef itti gaafatamummaa fudhatee ta'uun oolu. Himannaa olola qondaaltota Raashaa kan Yuukireen haleellaa kana keessaa harka qabdii jedhu United States fudhatama dhabsiistee jirti.